Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN karaa turaaduu isiniif qabna oduu har'aati waliin an Faayisaa Iliyaasee. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqaatiin wal qabatee kasaaraa guddaa keessa seenuun beekame. Sharafni callaa yuuroo fi doolaaraatis guutummaan guutuutti akka dhaabbate miseensi baankichaa tokko OMN himan dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqa biyya alaatiif qofaatii keessa akka jiruu fi maamiltoonni baankichaatis maallaqa guddaa baankicharraa baasuu waan dadhabaniif haala rakkisaa keessa jiraachuun beekame. Dur maamilli tokko air ticket, viizaa fi paaspoortii yoo qabaate doolaara 1,000tu kan namaa fi ture. Yeroo dhihootiin asitti garuu doolaara 500 qofaatu kan namaa fi ja'an. Haa ta'u torbaan lamaan asitti hanqinni guddaan waan tureef maamila tokkoof gara doolaara 300tti gadi buusaniiti jiran. Ammaan tana garuu sadaasa 17 eegalee hanga 19tti doolaaraa fi yuuroonis guutumaan guututti waan dhabameef haajamtoonni maallaqa biyya alaa rakkoo guddaa keessa jiraachuun beekame. Sababni hanqinoota kanaa seera labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency akka wal qabatu miseensi baankii daldala Itoophiyaadhaa tokko akkana jechuudhaan nutti himan. Baankii sana keessa hojjetaa Artikaaleen yookaan fooreen kaareetiin kun jijjiirama maallaqa biyya alaa kun baay'ee isa mudatee jira. Kun immoo rakkoon kun kana dura kastameriin yookaan maamiltoonni keenya yeroo gara biyya alaa deeman warri mi'a gashan yookaan mi'a baasan impoort ekspoort warri jedhaman kun yookaan namni kamiyyuu doolaara 500 akkuma tokko argata ture. Yeroo dhiyoos garuu namni tokko doolaara 500 gadidha kan inni argachaa jiru. Keessumaa ammoo guyyoota sadan arfan darban kana doolaara yuuroon baay'ee gadi bu'ee keessumaa guyyaa kamisa jimaataaf kidhaame guutumaa guutuutti yeroo ture. Rakkoon kun egaa guutumaa guutuutti kan inni wal qabatu rakkoo yeroo ariifachiisaa jedhee mootummaan baasee kana wajjin kan wal qabatudha. Akka namni kun ja'anitti qufaatiin diinagdee maloota sirna kanaan buqqaasan keessaa isa tokko akka tahee fi inni lammadaa ammoo hariiroo hawaasummaati ja'an. Hariiroon hawaasummaa mootummaan wayyaanee hawaasa waliin qabdu waan facaateef utubaan diinagdee kunis jalaa sossohaati jira ja'an. Sababa sharafni maallaqni biyya alaa kun isaan dhibeef wayyaaneen bakkoota tokko tokkotti baankoota akka cufaa jiranis akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kuni addeessan. Namni kamuu amma yeroo ammaa kana torbee kana asitti ispeeshaalii Noovembarii 10 asitti jechuudha. Namni tokko iyyuu doolaara argachuu hin dandeenye. Gadduu darbe yuurootu kennamaa ture inni siin dhume kaleessa guutumaa guutuutti baankichi hojii dhaabee ture fooreen kaareensii kana jijjiiruu waan hin dandeenyeef guutummaatti hojii dhaabeetu ture guyyaa Noovembarii 10 jechuudha. Kanuma maal jedhu yeroodhaaf hanqinni fooreen kaareensii waan nu mudateef guyyoota ittaananitti dhufuu waan danda'aniif yeroo ittaananitti deebi'aa jechaa jiru. Akkuma durasitti rakkoo isaan Jibuutitti biraankii banan kanaan wal qabata. Akka jirutti qotaanni birrii as jiru fooreen kaareensii kanaan baasan isheen jechuudha. Baankuma daldala Itoophiyaadhaa tana kaayyoo hedduudhaaf biyya Jibuutitti banuu fi dura taa'an hoogganaa baankii saniitis obboleessa Abbaa Tsahayyee akka ta'es akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kun addeessan. Keessumaa ammoo rakkoon kun yeroo darbe kana wajjin kan wal qabatu Jibuutitti biraanchicha bananii turan distriiktii wayii. Distriiktii jechuun baankichatu distriiktii banee ture. Distriiktii manaajerii kan isaan godhan immoo obboleessa Abbaa Tsahayyee Liwil Tsahayyee nama jedhamu. Obboleessa Abbaa Tsahayyeetti Liwil Tsahayyee jedhama. Distriiktii manaajerii godhaniitu gara Jibuutitti bananii Jibuutii biraanchii. Rakkoo kana yeroo keessa buleedhaan fakkaatee baankichaa gara sanatti shift godhanii baasuuf akka isaan eeggatu baasuuf gara sanatti waan jijjiiran natti fakkaata. Akka dhuunfaa koo eeggataa taatee birreen kun kan inni akka inni mudate.
Godina Gujii lixaa fi bahaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo qallabutti jirtan jechuudhaan uummata dararaa akka jiran himame. Godinuma kana keessatti kaabinoonni mootummaa uummata doorsisuun saaminsa qabeenya uummataa irratti bobba'uun isaanii maddeen keenya waammanatti himan dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areeri. Bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay humna komaandii poostii waliin ta'uun isin waraana bilisummaa Oromoo woboo deeggartan jechuun godinaalee lixaa fi baha Gujii aanaalee hedduu keessatti uummata qabanii hidhaa akka jiran madda odeeffannoo kennaa dubbateera. Hidhaa fi ukkaamsaan kunillee sadarkaa aanaa irraa kaasee hanga gandaatti itti fufee kan jiru ta'uu isaallee namni kun himeera. Wabosor kan jedhanii namni qabamee sammaa kana kan asii jedhanis jiranii gootumaa gootatti ammaa kana yeroo ammaa uummata akkuma jirutti kan baadiyyaatiif kan magaalaallee burjaajja'ee jira godina lamaanii godina Gujii bahaatii fi kan Gujii lixaa keessalleetti bakka jirutti gandarratti aanaarratti addum jiru hundumaayyuu bakka isin woboodha wobosor kan jedhanii namoonni hedduun kan guffamee suuqii jiru kun hidhamee hidhaa jira. Akka maddi odeeffannoo kennaa kun jedhutti kaabinoonni aanaalee fi gandaalee haala labsii yeroo atattamaa kun saamichaaf mijeessetti fayyadamanii uummata doorsisuun saamuun akka madda galiitti herregataa akka jiran namni kun hin dhoksine. Ittiin ukkubii galaa jirti. Qarshii uummataa fakkeenyaati woboo soortee itti kanaan dura mormaa turtee mormaa jechuun woboodha. Woboo waan soortee jirtuu fi biyya kamiidhaan dabarsinee kumaan kostee yookaan warra wasaadara gaazii karatti kennanaa san ta'uu baate birrii 30,040 jedha. Waan kanaan ukkubii galtee yeroo ammaa kana uummataan daldalataa jirti. Nufaa kan komaandii poostii isin kenninaati yookiin birrii buusii kan jedhanii birrii uummatarra saamaa jiru kun eenyu kaabinee? Qaabinni aanaarraa ka'ee hanga dakaatti jechuudha. Hanga bakka daree keessatti kan jiru jechuudha. Maddi keenya akka jedhutti aanaa dhiyeenna kana bulee horaa irraa citee ba'ee aanaa haaraa surroo barguudaa jedhamu keessatti itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Shibbiruu Galgaloo nama bokkoo goobanaa jedhamu doorsisuun maxxaa qarshii 45,000 akka kennuufi gaafate. Yoo maallaqa kana kennuu dhabde deeggaraa wobooti jedhee komaandii poostiitti maqaa kee dabarsa jechuun doorsisaa jiraachuun illee maddi keenya ibseera. Fakkeenyaaf ammaa kana aanaa surroo barguddaa eessa jedhamu irratti bulchiinsaaf nageenya kan ta'e Shibbiruu Galgaloo namicha maqaan isaa bokkoo goobanaa kan jedhamu ati kanaan dura mormaa turtee waan mormii keeti yoo mormii kana ati ammaa kana woboolleen soofta yoo kan hin ta'in ansi dabarsa kuma postoo kana harka gaadhiisi kenna kan ta'uu baatnaan birrii 45,000 seddeedhaan kan 45,000 qabatamaan uummata keessatti namoota hedduu keessatti kan irraa fudhate ta'uu isaa ragaa fi hundi uummata hundi irratti qulqullaa'eera. Kan kenne bokkoo goobanaa jedhama. Kan fudhatemmaa Shibbiruu Galgaloo fi akkasumas bulchiinsa qaama aanaa bakka bulchaa aanaatiin wal qabatee jechuudha. Warra aanaa kan bulchu. Maddi keenya itti dabaluun qabeenyi maatii dargaggoota gara bosonaatti baqatan irrallee bakka bu'oota komaandii poostiitiin saamamaa akka jiru ibseera. Qarshii uummatarraa buufaanii dhukkubii galee warra ammaa kanaa ittiifu karaa qaxxaamuraatiin turoomuu barbaade namni kam jiru irra jechuudha ammaa kana warra qaama kanaa kan jedhan hundi isaanii. Ummati kan akkuma jiru bakka raada jira uummata raada jiru kaa ilmi fedhu aboo woboo galee jira ilmi keessi waraana aboo keessa jira ishee aboo soortanii kan jedhuun kan qaban ummati bakka hidhamu kaan bakka lubbuutti sarkaa waan qabutti kennaa warri kanaan jiraatu jira warra jiruun ta'e itti nuuf ammaatiman. Jiraattonni godina Walloo aanaa daawwee akka haariyaatti hidhamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan wal qabatee mormiin uummataatis akkuma itti fufetti jira dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Walloo aanaa daawwee haarawarraa maamilli keenya dubbifne tokko yaadanuuf kenneen hidhaa fi reebichi hammaatee itti fufee jira. Namoota hidhaman keessaa dargaggoo Aliyyee Awwal, dargaggoo Musaa Abdallaa, dargaggoo Tamaam Huseen, dargaggoo Muhammad Ahmadoo, dargaggoo Muhammad Yusuf kan biroo keessatti argamu jedha. Namoonni kunis kan hidhaman yakka dalaganii odoo hin taane oromummaa isaaniitiin yakkamaniitu jedhan namni kun. Lubbuudhaan namoota miidhaarraan ga'an ni jira. Amma hin jiru miidhaan irra fayyadamu waan jiru. Nama agarsiisa nama hedduu nama agarsiisa.
Hanguma roorroo fi gidiraan hammaatee deemaa jiru xiiqiin uummataas dabalaa jira kan nuun jedhee maddi keenya kun uummanni naannichaa gonkumaa mootummaa abbaa irree uummata nagaa fixaa jiru kana jalatti tasuma buluu fi jiraachuu hin barbaannu jechaa jira jedhan. Akkana wanti ibsuutti naannoo dawee haaraa kanatti roorroo hedduu wanti hammaatee jiruuf roorroon ganda dawee haaraa kanaas immoo mootummaa abbaa irree kana ofirraa kan qochuun dirqama keenya waan jedhanii hedduu tattaafii godhanuu waan jiruuf baay'ee tattaafachaa jira. Kanaafuu isinis akka keessanitti akka nu waggaa dhaabbatan kabajaan isin gaafatan isinis akka dawee harawaatti amma wanti ta'e hin jiru akka aanaa biraatti garuu wanti tokko tokko ta'uu jira akka baatii irratti mucaan kareessa haasasa asirratti balii kareessa marsanii dhukkaasatti baay'ee baafatee jira akka sanqalleetti gara poolisii tokko uummatni ofirraa deebisanii jiranii ammaa kan gosaa ammas baay'een gargaara kanarratti bobba'anii jiranii akka isaa waan jiru. Naannoo sana keessattuu namoonni akkamii miidhaan irra gahaa jiru, dararaan irra gahu, agaaziin hedduun irra qubatee jira ka jedhamu jira. Isa sarraa omeenaa ibsime akkuma walii galaattuu godina Walloo kana keessa. Tajaajilatti bobba'ee jira. Mana namaa hedduu sakatta'uu bareessuma gargaara mana nama lamaadhaa tokko malee dhufanii nama sakatta'an jiranii. Haala akkaan gargaara karaa irratti gabbahee argan ni eegu haalli keessa jiru kun baay'ee tajaajilaadha. Kaayyoon mootummaa kun haalli hedduu baay'ee nu rakkisaa waan jiruuf mootummaa baay'ee kana ofirraa kan qolchu kaayyoon keenya kanuma kaayyoon nuti qabnu mootummaa kana ofirraa kan qolchinee cunqursaa gara hedduu jiranii kana gaafa bahuu barbaachisa. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan akkuma itti fufetti jira. Barsiisonni illee barattoota fakkaatanii dargaggoota hidhisaa akka jiran maddeen keenya dubbataniitu jiran. Godinuma kana keessatti miidiyaalee biyyaaraa kaamillee taanaan dhaggeeffachuun yakka akka ta'e himame dabalata gabaasfanaatiif Daani'el Birisoo Areeree. Godina Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti humnoonni koomaandii poostii sababa adda addaa uumuudhaan dargaggoota hidhaa akka jiran maddeen keenya addeessaniirani. Dargaggoonnii fi barattoonni hidhamaa jiran kunneen daandii cuftanii akkasuma feesbuukii illee faarsitanii ittiin jechuu hidhaa akka jiran maddeen keenya himaneerani. Dargaggoota gaafa duraa hidhaman karaa cuftan jedhanii warra booda kanaa gidduu kan hidhaa jiran immoo gaafa tokko miidiyaan feesbuukii gaafa duraanii cufame gaafa tokko gaddifamee jennaan ijoolleen gammachuudhaan iyyuu wacan jedhanii kanaaf walitti godhanii hidhan jechuun nagaa. Feesbuukiin gadhiifamee ture moo dhiyeenya kana Jimmatti? Gaafa tokko gaddifamee ture kun biyyattiitti halkan tokko qaba. Gaafa san yaadattaa guyyaa san? Guyyaan sun guyyaa xiqqoo yaadatu sanbataa ta'uu guyyaa kam akka ta'e xiqqoo yaadatu. Godinuma Jimmaa aanaa Shabee keessatti bifa wal fakkaatu hidhaa fi dararaan uummatarra gahaa jira. Keessumattuu basaastonnii fi poolisoonni yuunifoormii fi uffata siivilii uffachuun basaasa irratti bobba'anii dargaggoota hiisisaa akka jiran namni kun addeesseera. Kana duwwaan itti godina Jimmaa keessatti bakka biraattillee dararaan baay'eetu jira. Kana aanaa Shabee kan irratti beekamu akka baay'eetu ijoolleen kan baasii tokko waa tokko malee waggaan afuritti murtaa'ee jiran kaatti jira. Poolisoonni kaallee barattoota keessa seenanii wayyaa sibiilii uffatanii barattoota geessaa jiru. Isa jiru oduun baay'ee dachirraa dhaga'a. Akkuma godina Jimmaatti hin sodaachisa baay'ee jireenyi kun baay'ee ulfaataadha. Maddi odeeffannoo kennaa kun yeroo ammaa godina Jimmaatti miidiyaalee biyya alaa VOA, Reediyoo Sagalee Ameerikaatii fi Dooche Veelee Reediyoo Jarmaniillee dhageeffachuun nama hiisisa jechuun himeera. Miidiyaa kamiin miidiyaalee biyya alaati garri hin godhanu miidiyaa garri hin namni dhaggeeffachuun baay'ee
akka yakkaatti ilaalamaa yeroo kana uummanni waan akkasii dhaggeeffataan jiru sodaata yoo mana ofitti ergatee ajjeesanii sodaata guddaa. Jechuun reediyoo sagalee Ameerikaa VOA fi Dooche Veelee Jarmeen faallee dhoowwaadha. Kun hundumtuun miidiyaan waa'ee rakkoo jarri humna karraan ga'anu baatilee addunyaatti agarsiisu uummatatti agarsiisu uummata gurra uummataaf hundi isaayyuu jakkamaadha jiru jarri miidiyaa kana nama sunnan kamillee hin baraaramne karraan baraara. Loltoonni agaazeetii fi humni koomaandi poostii kun maqaa akka ammaa seeraan labsatanii hin moggaafanne malee duraanuu uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa ukkaamsaa fi biyyaa baasaa waan turanii fi uummanni Oromoo cimee ciniinnatee qabsoo itti fufuu qofattuu fala jechuun madda odeeffannoo kennaa kun dhaameera. Namni yaaddoorma guddaa qabaa fala isaa gara fuulduraatti akkuma duraan qabsaa'aa ture namni kun qabsoo fi jajjabeessee seerri koomaandi poostii kun gaafa dura ifatti godhamne malee doktoraan gaggeeffamaa ture waan haaraa miti waan ta'eef uummanni qabsoo fi jabeessuu qabaa ciniinsuu qabaa jenna taphattee kanan jedhamu. Loltoonni agaazii koomaandi poostiin ajajaman uummata karrayyuutiin ijoollee teessan fidaa jechuudhaan mana hidhatti guuranii hiraarsaa jiraachuun himame. Dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Rakkina uummanni karrayyuu keessatti argaman hubachuudhaaf gara Fantaalleetti bilbilee manguddoo tokko dubbisne. Manguddoon kunis yaada nuuf kennaniin rakkina Oromoonni karrayyuu wayita ammaa keessa jiranii fi haalli jiru gaarii miti jedhu. Bakki marti waraanaan guutameera. Carraan keenya maal akka ta'us hin beeknu. Gadda guddaa keessa jirra. Gaarri Fantaallee loltootaan marfameetu jira. Ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Ilmaan keessan fidaa jechuun halkanii guyyaa nu doorsisaa jiru. Nuti gama keenyaan ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Yaaddoon keenya ammas gara jabinaan ijoollee keenya nu jalaa fixuu kan jedhuun qara laalaa jirraa jedhan. Haalli jiru gaariidhaa miti nu amma waggaasee fi achi nu gaaruudhaa achi butaa dadhabee kan amma guyyaa lamaa miliqee adda jira. Waan waraanni bu'ee biyya guutuu qabatee nama wantitti lole baasaa jedhanii namni nukatti dheessee gara fuunu dhabne. Kana gaa'ee namni numa hidhama bakka bakkatti namni sattumanii ni jira. Nama tumanii bakka tokkotti numa jira. Garuu waraanni ammallee dabalamee seenaa jedhani. Waan nu godhan hin beeknu gaa'ee kalee isheen nama odeeffannaan kana gaa'ee nama rakkoo guddoo keessa jira dhiishee kana kaanneetanii nama managaa kana kaanneetanii kaan achi dabarsanii biyyaan gaafa mateegaa waan itti jiru hin beeknu. Baay'eedha baay'eedha. Waliin beeknu dirreen sun hunduu wanni gaanaa keenyaa hunduu biraanuma keessatti yeroo fuulaa gaara Fantaallee kana marfameeti agaasii bishaan bulgaayaan tokko lolti marfamee jira. Sababa kanaan jedhu manguddoon karrayyuu kun sababa kanaan wayita ammaa jiruuf jireenya hin qabnu. Garatti godaannu dhabnee jireenya hadhaa keessatti argamna. Jireenya hadhaa kanas dadhabnee wayita ammaa du'a filataa jirraas jedhan. Namni jiru namni biyyaan jiru waan namni xiqqaan namni qabamu malee namni manguddoo fi walgarri keessi gaa muraasuma malee namni baay'isee hin dhabne waan namaan agarre. Miidhaa kanan jedhamnetu jira. Wanti waan deemaatti jira seera akka ta'a malee jiruu namaa namni jiruuf laabaa ta'e yaaddi fi yaadni bichaan nama hite akkaataa jiruu fi halkanitti bannan abulaa wanni beekuma akka jira namni nyaanni garatti hin deemu kana bishaan hin beefi bishaan dhuguu fi nyaatee dhuguu namatti hadhoottee maal qaba maa kuni akkan ta'u jiru hadhoottuu keessa jiran jiru hadhoottuu isa jiru namarraa odoon jireenya jenni keessa jedhamuun keessa jiru hin beeku. Kana malees jedhu manguddoon kun ergamaan sirnichaa Abbaa Duulaa Gammadaa
dhiyeenya kana dhufee nu doorsisaa ture gale. Ijoollee keessan dabarsaa du'aaf kennaa nuun jedhe. Nuti immoo ijoollee keenya odoo arginuu dabarsinee kennuurra du'uu filannaa ittiin jenne. Dhaamsi tokkittiin qabnu egaa Oromoon humnaa fi kan nuuf birmatu dhabuutu rakkina kana hundaaf nu saaxilee jira. Kanaaf dhiphina keessa jirru kana keessaa bahuudhaaf silaa odoo humna qabaannee jennee ni hawwina. Garuu maal goonaa jedhu manguddoon kun. Karaa nagaatiin nama ofirraa kennaati nama sadii gaafummaan akka bahuu dhiifama gaafatanii jedhani. Namni sun akka san ta'uu didee namni akka san hin taane namni qabamne namni eegamamee hin qabamne. Eeganamuu hin qabamne nama wanni yanaan illee waan illee hojiifattanii qabdanii yoo goone jirtu daamtan jilleetii kana ummata gaafannee ummata tasgabbeessine dura nama tasgabbeessitanii amma deebitanii nama ammallee deebitanii nama kana ofirraa kennitanii karaa nagaatiin dhiifama gaafatee namni sunis sinis dhiifama gaafattanii akka sanitti leenjii fudhatee leenjii galfaa galu. Ammoo kun akkamatti dhiifama akka keessanitti akka dhiisanii akka isaan deemne. Dhageessu. Nagaa. Akka danda'amu manni nutti deebi'ee nutti horee namni akkasitti jiru namni hin tunuudhaati. Amma gaa isin diinni wajjin jiraatudha. Diinni iddoo tokkotti hin jiraatudha. Kanuma jiru. Dhaamsi dabarfannoo gaariin alatti bannee jiruu keenyarraa baane ammallee guututti akka karoorri jedhametti namni kun hunduu nama dhumaa dhiisu kabaayee mukatti jiru dhiisi kunillee nama dhumaa dhiisu kun egaa wanni nuti dabarfannu waan rabbiin nu godhu malee egaa nuti amma waan tokkotu waan nu godhaa rabbii keenya qabannee rabbiin keenya gaafummaata tokko nu kennu malee wanni godhuu dandeenya hin jirtu gaa kadhuma dhumee dabruudha haratti hambisi hafuudha rabbiin gaa namatu nutti faradhe malee rabbii nutti hin faranne kuma jirutti rabbii keenya kadhachuun alagaa wanni dhaamsi dabarfannu odoo nama laa dirmachuu qabaanne odoo humna qabaanne odoo dirmachuu qabaanne namni nuti muti jiraate egaa ani magaa banne badii rabbii wajjin dhaqqabaa jennu kanaan ala wanti kennumaatti jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN kaayiroo suuraa oduun isiniif qabnu kanuma fakkaataa qophiilee OMN kanneen hafa waliin turtii gaarii. Baankuma daldala Itiyoophiyaadhaa tana kaayyoo hedduudhaaf biyya Jabuutitti banuu fi dura taa'an hoogganaa baankii saniitis obboleessa Abbaa Tsahaayyaa akka ta'es akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kun addeessan. Keessumaa ammoo rakkoon kun yeroo darbe kana wajjin kan wal qabatu Jibuutitti biraanchicha bananii turan distriiktii wayii. Distriiktii jechuun baankichatu distriiktii banee ture distriiktii manaajarii kan isaan godhan immoo obboleessa Abbaa Tsahaayyeeti. Liwil Tsahaayyee nama jedhamu obboleessa Abbaa Tsahaayeeti. Liwil Tsahaayyee jedhama. Distriiktii manaajarii godhaniitu gara Jibuutitti bananii Jibuutii biraanchii. Egaa rakkoo kana yeroo keessa bunee ilaallu fakkaatee baankichaa gara sanatti shift godhanii baasuuf akka isaan eeggatu waasuuf gara sanatti waan jijjiiran natti fakkaata. Akka dhuunfaa koo eegirsaadhaa ta'eeti dirreen kun kan inni akkami mudate. Godina Gujii lixaa fi bahaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo qallabutti jirtan jechuudhaan uummata dararaa akka jiran himame. Godinuma kana keessatti kaabinoonni mootummaa uummata doorsisuun saaminsa qabeenya uummataa irratti bobba'uun isaanii maddeen keenya OMN'tti himan dabalata gabaasa kanaatiif Daani'el Bariisoo Areeri.
Bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay humna komaandii poostii waliin ta'uun isin waraana bilisummaa Oromoo WBO deeggartan jechuun godinaalee lixaa fi baha Gujii aanaalee hedduu keessatti uummata qabanii hidhaa akka jiran madda odeeffannoo kennaa dubbateera. Hidhaa fi ukkaamsaan kunillee sadarkaa aanaa irraa kaasee hanga gandaatti itti fufee kan jiru ta'uu isaallee namni kun himeera. Wabosor kan jedhanii namni qabamee sammaa kana kan asii jirrelletti hin jiranii gootumaa gootota ammaa kana yeroo ammaa uummata akkuma jirutti kan baadiyyaatiif kan magaalaalleen burjaajja'ee jira godina lamaanii godina Gujii bahaatii fi kan Gujii Lixaa keessalletti bakka jirutti gandarratti aanaarratti achum jiru hundumaayyuu bakka isin woboodha wobosor kan jedhanii namoonni hedduun kan guffamee siitii jiru kun hidhamee hidhaa jira. Akka maddi odeeffannoo kennaa kun jedhutti kaabinoonni aanaalee fi gandaalee haala labsii yeroo atattamaa kun saamichaaf mijeessetti fayyadamanii uummata doorsisuun saamuun akka madda galiitti herregataa akka jiran namni kun hin dhoksine. Isinuu ittiin ukkubii galaa jirti. Qarshii uummataa fakkeenyaati. Woboo soortee akka kanaan dura mormaa turte mormaa jechuun woboodha. Woboo waan soortee jirtuu fi biyyoota miidhaan dabarsine kumaandi postee yookaan warra wasaadara gaazii karatti kenninaa san ta'uu baate birrii 30,040 jedha. Waan kanaan ukkubii galtee yeroo ammaa kana uummataan daldalataa jirti. Nufaa kan komaandi poostii isin kenninaati yookiin birrii buusii kan jedhanii birrii uummatarra saamaa jiru kun eenyu kaabinee? Qaabinni aanaarraa ka'ee hanga dakaatti jechuudha. Hanga bakka daree keessatti kan jiru jechuudha. Maddi keenya akka jedhutti aanaa dhiyeenya kana bulee horaa irraa citee ba'ee aanaa haaraa surroo barguudaa jedhamu keessatti itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Shebbiruu Galgaloo nama bokkoo goobanaa jedhamu doorsisuun maxxaa qarshii 45,000 akka kennuufi gaafate. Yoo maallaqa kana kennuu dhabde deeggaraa wobooti jedhee komaandi poostiitti maqaa kee dabarsa jechuun doorsisaa jiraachuun illee maddi keenya ibseera. Fakkeenyaaf ammaa kana aanaa surroo barguddaa eessa jedhamu irratti bulchiinsaaf nageenya kan ta'e Shebbiruu Galgaloo namicha maqaan isaa bokkoo goobanaa kan jedhamu ati kanaan dura mormaa turte waan mormii keeti yoo mormii kana ati ammaa kana woboollee soofta yoo kan hin ta'in anti dabarsa kumaandi postoo kana harka gaazii kennaa kan ta'uu baatnaan birrii 45,000 fedhiidhaan kan 45,000 qabatamaan uummata keessatti namoota hedduu keessatti kan irraa fudhate ta'uu isaa ragaa fi hunda uummanni nuti irratti qulqullaa'eera. Kan kenne bokkoo goobanaa jedhama. Kan fudhatemmaa. Naannoo sana keessattuu namoonni akkamiin miidhaan irra gahaa jiru dararaan irra gahu agaaziin hedduun irra qubatee jira ka jedhamu jira. Isa sarraa omeenaa ibsime akkuma walii galaattuu godina Walloo kana keessa. Tajaajilli gobbisee jira. Maa namaa hedduu sakatta'uu bareessuma gargaara maa nama lamaadha tokko malee dhufanii nama sakatta'an jirani. Haala akkaan gargaara nama karaa irratti gabbahee argan ni eegu haalli keessa jiru kun baay'ee tajaajilta. Hayyoon kun mootummaa kun haalli hedduu baay'ee nu rakkisaa waan jiruuf mootummaa baay'ee kan ofirraa kan qolchu kaayyoon keenya kanuma kaayyoon nuti qabnu mootummaa kana ofirraa kan qolchinee cunqursaa gara hedduu jedhamne kana gaafa bahuu barbaachisa. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaan akkuma itti fufetti jira. Barsiisonni illee barattoota fakkaatanii dargaggoota eegsisaa akka jiran maddeen keenya dubbataniitu jiran. Godinuma kana keessatti miidiyaalee biyyaaraa kaamillee taanaan dhaggeeffachuun yakka akka ta'e himame dabalata gabaasfanaatiif Daani'el Barisoo Areeree. Godina Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti humnoonni komaandi poostii sababa adda addaa uumuudhaan dargaggoota hidhaa akka jiran maddeen keenya addeessaniirani. Dargaggoonnii fi barattoonni hidhamaa jiran kunneen daandii cuftanii akkasuma feesbuukii illee faarsitanii ittiin jechuu hidhaa akka jiran maddeen keenya himaneerani. Dargaggoota gaafa duraa hidhaman karaa cuftan jedhanii warra booda kanaa gidduu kan hidhaa jiran immoo gaafa tokko miidiyaan feesbuukii gaafa duraanii cufame gaafa tokko gaddifamee jennaan ijoolleen gammachuudhaan iyyuu wacan jedhanii kanaaf walitti godhanii hidhan jechuun nagaa. Feesbuukiin gadhiifamee ture moo dhiyeenya kana Jimmatti? Gaafa tokko gaddifamee ture koo biyyattiitti halkan tokko qaba. Gaafa san yaadattaa guyyaa sana? Guyyaan sun guyyaa xiqqoo yaadatu sanbataa ta'uu guyyaa kam akka ta'e xiqqoo yaadatu. Godinuma Jimmaa aanaa Shabee keessatti bifa wal fakkaatu hidhaa fi dararaan uummatarra gahaa jira. Keessumattuu basaastonnii fi poolisoonni yuunifoormii fi uffata siivilii uffachuun basaasa irratti bobba'anii dargaggoota hiisisaa akka jiran namni kun addeesseera.
Kana duwwaan itti adda godina jimmaa keessatti bakka biraatullee dararaan baay'eetu jira. Kana aanaa sadee kan irrattillee dhuunfaa baay'eetu ijoolleen kan gaaffii tokko waa tokko malee waggaan afuritti murtaa'ee jiran taatu jira. Poolisoonni faallee barattoota keessa seenanii wayyaa sibiilii uffatanii barattoota geessaa jiru. Isa jiru oduun baay'ee dachirraa dhaga'a. Akkuma godina jimmaatti hin sodaachisa baay'ee jireenyi kun baay'ee ulfaataadha. Maddi odeeffannoo kennaa kun yeroo ammaa godina Jimmaatti miidiyaalee biyya alaa VOA, Reediyoo Sagalee Ameerikaatii fi Dooche Veelee Reediyoo Jarmaniillee dhageeffachuun nama hiisisa jechuun himeera. Miidiyaa kamiinuu miidiyaalee biyya alaati garri hin godhanu miidiyaa garri hin seenne namni dhaggeeffachuun baay'ee akka yakkaatti ilaalamaa yeroo kana uummanni waan akkasiillee dhaggeeffachaa hin jiru hin sodaata yoo mana ofitti ergatee dhaggeeffatu sodaata guddaa. Jechuun Reediyoo Sagalee Ameerikaa VOA fi Dooche Veelee Jarmen faallee dhoowwaadha. Kun hundumtuun miidiyaan waa'ee rakkoo garaa garri dararaa garuu karraan ga'amu gaaffilee addunyaatti agarsiisu uummatatti agarsiisu uummata gurra uummataaf hin hundi baay'ee jakkamaadha jiru jarri miidiyaa kana nama qunnam kamillee hin baraaramne karraan baraara. Loltoonni agaazeetii fi humni koomaandi poostii kun maqaa akka ammaa seeraan labsatanii hin moggaafanne malee duraanuu uummata Oromoo ajjeesaa hidha. Akkasumas bulchiinsa qaama aanaa bakka bulchaa aanaatti wal qabatee jechuudha warra aanaa kan bulchu. Maddi keenya itti dabaluun qabeenyi maatii dargaggoota gara bosonaatti baqatan irrallee bakka bu'oota koomaandi poostiitiin saamamaa akka jiru ibseera. Qarshii uummatarraa buufaanii dhukkubee galee warra ammaa kanaa ittiitu karaa qaxxaamuraatiin turoomuu barbaadan akka kam turoomuu irra jechuudha ammaa kana warra qaama kanaa kan jedhamu hundi isaanii. Akka uummati kan akkuma jiru bakka raada jira uummata raada jiru kaa ilmi keessa aboo waboo galee jira ilmi keessi waraana aboo keessa jira ishee aboo toortanii kan jedhuun kan qaban uummati bakka hidhamu kaanii bakka lubbuu jeesan kaan waan qabutti kennaa warri kanaan jiraatu jira warra jiruun ta'e nuuf ammaatti. Jiraattonni godina Walloo aanaa daawwee akka haariyaatti hidhamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan wal qabatee mormiin uummataatis akkuma itti fufetti jira dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Godina Walloo aanaa daawwee haarawarraa maamilli keenya dubbifne tokko yaada nuuf kenneen hidhaa fi reebichi hammaatee itti fufee jira. Namoota hidhaman keessaa dargaggoo Aliyyee Awwal, dargaggoo Musaa Abdallaa, dargaggoo Tamaam Huseen, dargaggoo Muhammad Ahmadoo, dargaggoo Muhammad Yusuf kan biroo keessatti argamu jedha. Namoonni kunis kan hidhaman yakka dalaganii odoo hin taane Oromummaa isaaniitiin yakkamaniitu jedhan namni kun. Lubbuudhaan namoota miidhaarraan ga'an ni jira. Amma hin jiru amma hin jiru miidhaan irra biyya keenya waan jiru. Nama jijjiiraa jedhu nama agarsiisa nama hedduu nama agarsiisa. Hanguma roorroo fi gidiraan hammaatee deemaa jiru xiiqiin uummataas dabalaa jira kan nuun jedhee maddi keenya kun uummanni naannichaa gonkumaa mootummaa abbaa irree uummata nagaa fixaa jiru kana jalatti tasuma buluu fi jiraachuu hin barbaannu jechaa jira jedhan. Mootummaa abbaa irree kana ofirraa kan qochuun dirqama keenya waan jedhanii hedduu tattaaffii godhanuu waan jiruuf baay'ee tattaafachaa jira. Kanaafuu isinis akka keessanitti akka nu waggaa dhaabbatan kabajaan isin gaafanna. Isinis akka aanaa daawwee harawaatti amma wanti ta'e hin jiru. Akka aanaa biraatti garuu wanti tokko tokko ta'uu jira. Akka baatii irratti mucaan kaayessa haasata asirratti balii kaayessaa marsanii dhukkubaatti baafatee jira. Akka sanqalleetti gaagaa poolisii tokko uummatni ofirraa dhahee ofirraa deebisanii jiranii. Hamma
Angguraa ammas baay'een gabaa kanarratti bobba'anii jiranii dhaabbataa waan jiru. Ukkaamsaa fi biyyaa baasaa waan turanii fi uummanni Oromoo cimee ciniinnatee qabsoo itti fufuu qofattuu fala jechuun madda odeeffannoo kennaa kun dhaameera. Namni yaaddoorma guddaa qabaa fala isaa gara fuulduraatti akkuma duraan qabsaa'aa ture namni kun qabsoo fi jajjabeessee seerri komaandii poostii kun gaafa dura ifatti hin godhamne malee doktoraan gaggeeffamaa ture waan haaraa miti waan ta'eef uummanni qabsoo fi jabeessuu qabaa ciniinsuu qabaa jenna taphattee kanan jedhamu. Loltoonni agaazii komaandii poostiin ajajaman uummata karrayyuutiin ijoollee teessan fidaa jechuudhaan mana hidhatti guuranii hiraarsaa jiraachuun himame. Dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Rakkina uummanni karrayyuu keessatti argaman hubachuudhaaf gara Fantaalleetti bilbilee manguddoo tokko dubbifne. Manguddoon kunis yaada nuuf kennaniin rakkina Oromoonni karrayyuu wayita ammaa keessa jiranii fi haalli jiru gaarii miti jedhu. Bakki marti waraanaan guutameera. Carraan keenya maal akka ta'us hin beeknu. Gadda guddaa keessa jirra. Gaarri Fantaallee loltootaan marfameetu jira. Ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Ilmaan keessan fidaa jechuun halkanii guyyaa nu doorsisaa jiru. Nuti gama keenyaan ijoolleen keenya bakka jiran hin beeknu. Yaaddoon keenya ammas gara jabinaan ijoollee keenya nu jalaa fixuu kan jedhuun qara laalaa jirraa jedhan. Hali jiru gaariidhaa miti nu amma waqqaasee fi achi nu dhugaa achi butaa dadhabee kan amma guyyaa lamaa miliqee adda jira. Waan waraanni bu'ee biyya guutuu qabatee nama hunditti lole baasaa jedhanii namni nukatti dheessee gara fuunu dhabne. Kana gaa'ee namni numa hidhama bakka bakkatti namni sattumanii ni jira. Nama tumanii bakka tokkotti ilma jira. Garuu waraanni ammallee dabalamee isheenaa jedhani. Waan nu godhan hin beeknu baay'ee kalee isheen nama odeeffannaan kana gaa'ee nama rakkoo guddoo keessa jira ishee kana kaanneetanii nama managaa kana kaanneetanii kaan achi dabarsanii biyyaan gaafa mateegaa waan itti jiru hin beeknu. Baay'eedha baay'eedha. Waliillee nu dirreen sun hunduu wanni gaanaa keenyaa hunduu biraanuma keessatti yeroo fuulaa gaara Fantaallee kana marfameeti agaasii bishaan bulgaayaan tokko ga'utti marfamee jira. Sababa kanaan jedhu manguddoon karrayyuu kun sababa kanaan wayita ammaa jiruuf jireenya hin qabnu. Garatti godaannu dhabnee jireenya hadhaa keessatti argamna. Jireenya hadhaa kanas dadhabnee wayita ammaa du'a filataa jirraas jedhan. Namni jiru namni biyyaan jiru namni xiqqaan namni qabamu malee namni manguddoo fi wargati keessi gaa muraasuma malee namni baay'isee hin dhabne maa namaan agarre. Miidhaa kanan jedhamnetu jira. Waan deemaatti jira seera akka ta'a malee jiru namaa namni jiruuf laabaa ta'e yaaddi fi yaadni fi Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN Kaayyotu Raaduu isiniif qabna oduu har'aati waliin an Faayisaa Iliyaase. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqaatiin wal qabatee kasaaraa guddaa keessa seenuun beekame. Sharafni callaa yuuroo fi doolaaraatis guutummaan guutuutti akka dhaabbate miseensi baankichaa tokko OMN himan dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa jijjiirama maallaqa biyya alaatiif qofaatii keessa akka jiruu fi maamiltoonni baankichaatis maallaqa guddaa baankicharraa baasuu waan dadhabaniif haala rakkisaa keessa jiraachuun beekame.
dur maamilli tokko air ticket viizaa fi paaspoortii yoo qabaate doolaara 1,000tu kan namaa fi ture. Yeroo dhihootiin asitti garuu doolaara 500 qofaatu kan namaa fi ja'an. Haa ta'u torbaan lamaan asitti hanqinni guddaan waan tureef maamila tokkoof gara doolaara 300tti gadi buusaniiti jiran. Ammaan tana garuu sadaasa 17 eegalee hanga 19tti doolaaraa fi yuuroonis guutumaan guututti waan dhabameef haajamtoonni maallaqa biyya alaa rakkoo guddaa keessa jiraachuun beekame. Sababni hanqinoota kanaa seera labsii yeroo hatattamaa yookiin state of emergency akka wal qabatu miseensi baankii daldala Itiyoophiyaadhaa tokko akkana jechuudhaan nutti himan. Baankii sana keessa hojjetaa aarti kaarentii yookaan fooreen kaarentiin kun jijjiirraan maallaqa biyya alaa kun baay'ee isa mudatee jira. Kun immoo rakkoon kun kana dura kastameriin yookaan maamiltoonni keenya yeroo gara biyya alaa deeman warri mi'a gashan yookaan mi'a baasan import export warri jedhaman kun yookaan namni kamiyyuu doolaara 500 akkuma tokko argata ture. Yeroo dhiyaatu garuu namni tokko doolaara 500 gadidha kan inni argachaa jiru. Keessumaa immoo guyyoota sadan arfan darban kana doolaara yuuroon baay'ee gadi bu'ee keessumaa guyyaa kamisa jimaataaf qidaame guutumaa guutuutti zeeroo ture. Rakkoon kun guutumaa guutuutti kan inni wal qabatu rakkoo yeroo ariifachiisaa jedhee mootummaan baasee kana wajjin kan wal qabatudha. Akka namni kun ja'anitti qufaatiin diinagdee maloota sirna kanaan buqqaasan keessaa isa tokko akka tahee fi inni lammadaa ammoo hariiroo hawaasummaati ja'an. Hariiroon hawaasummaa mootummaan wayyaanee hawaasa waliin qabdu waan facaateef utubaan diinagdee kunis jalaa sossohaati jira ja'an. Sababa sharafni maallaqni biyya alaa kun isaan dhibeef wayyaaneen bakkoota tokko tokkotti baankoota akka cufaa jiranis akkana jechuudhaan namni nuti dubbifne kuni addeessan. Namni kamuu amma yeroo ammaa kana torbee kana asitti ispeeshaalii Noovembarii 10 asitti jechuudha. Namni tokko iyyuu doolaara argachuu hin dandeenye. Gabbii darbe yuurootu kennamaa ture inni siin dhume kaleessa guutumaa guutuutti baankichi hojii dhaabee ture fooreen kaarentii kana jijjiiruu waan hin dandeenyeef guutummaatti hojii dhaabeetu ture guyyaa Noovembarii 10 jechuudha. Kanuma maal jedhu yeroodhaaf hanqinni fooreen kaarentii waan mudateef guyyoota ittaananitti dhufuu waan danda'aniif yeroo ittaananitti deebi'aa jechaa jiru. Akkuma durasitti rakkoo isaan Jibuutitti biraanchii balan kanaa